Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Uummanni wangeelaa hin nageenye amantaa isaa jijjiire. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa lafa jirtanitti nageenyii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Baga ayyaanota qulqulloota raajota guyyaa har'aa kabajamee ooluun geessan baga wajjumaanuu geenye. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsuu fi hanga dhumaatti cimsee akka nu dhaabu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Yeroo darbee barnoota keenya keessatti lallabaa malee akkamitti amanuu, waan dhaga'an akkamitti amanuu, lallabaa malees immoo akkamitti amanuu danda'u jedha. Isa sana ka'umsa godhannee uummanni wangeela hin dhageenye, uummanni jireenya isaa wangeelaan hin taane amantaa isaa jijjiirratee jedha. Kun immoo fannoo isaa kute. Akkuma beekamu dhugaan lafarra jiruu fi nuti waltajjii irratti haasofnu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Namoonni baay'een maaliif amantaa isaa ni jijjiirratu gaaffii jedhu kan namni wayii na gaafate. Anis asirratti gaawaa jechuun koo waan hafu miti. Uummanni baay'een yookiin immoo namoonni baay'een amantaa isaanii maaliif jijjiirratanii har'as immoo maaliif jijjiirrachaa jiru yaada jedhuudhaaf yeroo darbe ilaallee turre kutaa jalqabaa keessatti maalidha? Egaa kan hin amanne akkamitti waamu, lallabaa malees immoo akkamitti amanu yaada jedhu kun bu'uura waan hundumaa yookiin immoo barumsa keenyaa ta'uu danda'a jechaadha. Kana gaafa jennu sababni namoonni baay'een amantaa isaanii jijjiirrachaa jiraniif gadhiisanii ba'aa jiranii, keessuma amantaa Ortodoksii Tawaahidoo dhugaa lafarra jiru dhugaadhaan dubbannaa, soba kan ta'e immoo soba jenneetu haasofna jechaadha. Maaliif? Ergamni duukaa bu'ummaa dhugaa dubbannaa, isin hin sobnu, dhugaan Waaqayyoodha. Maqaa Waaqayyootiin dhugaa haasofna, dhugaa dubbanna, isin hin sobnu jedhaniiru. Waa'ee Kiristoos dhugaa dubbanna, isin hin sobnu jedhameera. Akkuma beekamu keessumaa qooqa afaan Oromiffaa irratti warreen tajaajilamaa turtanis warreen tajaajilaa jiranis hanqinni jiru maalidha? Mana kiristaanaarraa maaltu eeggama? Ergama duukaa bu'ummaa kana babal'isuudhaaf lallabni kennamaa jiru akkamidha? Hir'inni karaa abboolii yookiin immoo karaa tajaajiltootaa jiru maalidha? Manni kiristaanaa hir'ina maalii qabdi? Keessumaa qooqa irratti hojjechuudhaaf, qooqaan barsiisuudhaaf. Amma namoonni tokko baay'ee kan dinqu qooqa ani dubbadhu malee dubbattee yoo argamte malee hin duuta, hin jiraattu, iddoo kana hin tajaajiltu kan jedhan akka jiran ifadha. Keessumaa immoo mana kiristaanaa keessatti Amaariffa hin haasoftu taanaan waltajjii irraa hanga dhorkamuutti, hojii irraa hanga dhorkamuutti qaqqabamaa jechaadha. Warreen akkasii kana isin maal jettu? Rakkoo akkasii kana hoo otoo maal ta'e jettanii yaaddu? Yaadota nama madeessanii fi yaadota baay'ee rakkisoo ta'an ammarraatti hidda isaanii babal'ifatanii hiddi isaanii cituu hin dandeenye, bara baraan rakkoodhuma, bara baraan sababa ka'umsa kiristaanotaa ta'uudhaaf bara baraatiin namni gara amantiitti dhufuurra amantaa keessaa ba'u. Uummanni keenya naannaa baadiyyaa fi kutaa Oromiyaa kee jiraatu hanqinni wangeelaa rakkoo baay'ee irraan qaqqabsiisee jira. Dhugaa isa kana namoonni keessa jiran kun fudhatuyi.
Nuti kanaasuuf afaan Amaariffaa sabichi kan beeku afaan Oromiffaa ammas dhugaa dubbachuuf taanaan jibba qooqaaf miti ammas yaada kana kanan kaasu. Dhimma biraatiif miti yaada kana kanan kaasu waa'ee wangeelaadha kan haasa'aa jirru. Waa'ee macaafa qulqulluudha kan haasa'aa jirru. Macaafni qulqulluu Amaariffa qofaadhaan jalqaba Amaariffaan ture. Macaafni qulqulluu immoo Amaariffaan qofaa barraa'uu qabaayi. Sabni amantaa Ortodoksii tawaahidoo hordofu Amaariffa qofaa haasa'a, Amaariffa qofaa dubbisaa. Tigriffa kan haasa'u hin jiru, Oromiffa kan haasa'u hin jiru, Guraagiffa kan haasa'u hin jiru, Somaaliffa kan haasa'u hin jiru. Maaliif inni afaan Amaariffaan nu barreesse kun yookiin immoo akka barraa'u godhe kun qooqa naannaa hundumaatiin namoonni beekaniitiin otoo barraa'eeraa ta'e rakkoo maalii qabaa? Dhimmi kun kan quuqu saba tokko yookiin immoo saba Amaariffa qofaa haasa'u qofaadha. Inni Oromiffa dubbatu, inni Guraagiffa dubbatu akkam haa ta'u? Rakkoo kanas akkamitti furuu dandeenya? Akkamitti furuu dandeenya? Inni biraan kana biratti innumti immoo amanee xinnoo ishii sagalee dhaga'ee Waaqayyoo dhaga'ee jiru gochaa shira namoonni luboota tajaajiltoota Phaaphaasota fakkaatan hojjetan hojii xunqulinnaa manfas hojiin immoo hafuura xunqolaa hojjechuu. Jarreen kun baay'ooliin isaanii mana kiristaanaa keessa jiru. Ga'ee qabu tajaajiltootadha, barsiisotadha, lubootadha. Kuni uummanni keenya akka badu godheera. Inni biraan tajaajila bilisaa nuti silaa kennuu qabnu, tajaajiluu qabnu qarshiitti waan jijjiirameef gaabbii galuudhaaf birrii waan nu kaffalchiisaniidhaaf, sabala cuubuudhaaf kadhannaa gochuudhaaf birrii namoonni nu kaffalchiisan waan jiraniidhaaf. Ganama mana amantaa deemee qaddasee galgala mana xonqaayii ofuma isaatii hojjeta namni baay'een isa kana waan ta'eedhaaf. Kun uummata keenya akka badu taasisee jira. Inni biraan immoo bu'uurri wangeelaa maatii keenya irratti, naannoo keenya irratti, naannaatti hin lallabamne. Isa kana waliin soobnu dhugaa dubbanna waan ta'eedha. Hojiin wangeelaa ala nuti raawwannu gatii guddaa nu kaffalchiisee uummanni keenya badaa jira. Kun bar xoroqqoli hin jedhu. Kun bar morsiis hin jedhu. Kun barsobi ejji sagaagali hin jedhu. Amma barmaata badaa macaafa qulqulluu ala jirutu namoota baay'ee gatii kaffalchiisee namoonni baay'ees gatii kaffalaa jiru. Namoonni baay'ees badaa jiru. Kana gaafa kutan bar namoonni namoota ilaalanii badan jiru. Luboota ilaalanii kan badan jiru. Daaqonni ilaalanii kan badan jiru. Phaaphaas ilaalanii kan badan jiru. Gochaa nuti raawwannu ilaalanii namoonni baay'een amantaa isaanii jijjiiran jiru. Ammas rakkoo cimaa qabdi manni kiristaanaa rakkoo kana furuudhaaf maal gochuu qabna? Abbooliin irratti haasa'aa jiru. Dhimma qooqaa irratti, wangeela qooqaan barsiisuu irratti, wangeela qooqaan hiikuu irratti. Namoota immoo qooqaan haasa'u Amaariffa malee yoo hin dubbatu taate lafa kana hin jiraattu. Mana amantaa kanatti tajaajiluu kan dandeessu Amaariffa qofaadha warra jedhan kana. Akkamitti manni amantaa saba kana haammattee barsiisuu dandeessi? Anammas yaada siyaasaatti hin fudhatinaa. Waa'ee sanyummaatti hin fudhatinaa. Nuti barkan dhalanne sanyii hin banne sanyii Kiristoos irraati. Sanyii bara baraan jiraate malee hidda foon nuti lakkaawwannu inni sanyummaa keenya miti. Nuti kan Kiristoosidha malee yaada biyya lafaa miti. Dhugaa jiru dubbachuun barqiti nama jibbisiisa. Dhugaa jiru haasa'uun dhuguma nama ari'achiisa, nama hiisisa. Miindaa nama dhowwisiisa. Baroota darbe keessatti maaliif ati hin tajaajiltu namoonni jiran jiraachuu danda'u. Namni tokko muni tokko dhaaramoo hin boba'a. Oromiyaa keessatti amma dandeenyetti baay'ee dhamaaneera. Lafa Amaariffaan kun Amaariffaan barraa'ee jirtu Oromiffatti hiikdee har'as fayyadamaa jirra. Asirraa Amaariffaan dubbisnee Oromiffaan saba keenya barsiisaa jira. Innummoo fudhatama qabaatee miti. Namoonni baay'een otoo jibbanii otoo isaan aadaniitu kana kan gochaa jirru. Rakkoo guddaa kana maal gochuu qabnaa yaada jedhu namoonni gaaffii gaafattan namni keenya badaa kan jiruuf isa kana qooqaa lallaba waan hin jirreedhaaf.
Gaafa dhibamu kadhannaan godhamaafi waan hin jirreef gaafa mana saraqnee kadhannaa goonu inni Oromiiffa dhagaa nuti Amaariffaan taasisnaa inni Oromiiffa dhagaa nuti gi'iiziin ammas qooqa jibbaa miti jibba qooqaa miti kan rakkoon jiru kun. Kun namoota baay'ee inni biraan gochaa namoonni tokko maqaa fannootiin maqaa lubummaatiin hojjetan hojii xonqolaa hojii waan garaagaraa uummanni ilaalee badhiisee ba'aa jira. Kanarratti hin hojjennu yoo taane wangeelaa fi hojii hafuura hamaa kana gargar baasnee hin beeknu yoo taane uummanni keenya har'as baduurraati wanti isa deebisu tokko hin jiru. Manni kiristaanaa karoorri isheen qabdu tokkollee hin jiru. Hanqinni lallabaa jira. Fakkeenyaatiif manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo torbeetti ji'atti waggaatti tamsaasa chaanaalii mataa ishee ta'e tokkittii qofaa qabdi. Manni amantaa uummata miliyoona 30 ol qabdu Waaqayyo isinitti agarsiisu chaanaalii tokkittii qabdi. Dhiyoo kana OCN kan jedhamu tokko Oromiffaan kan jammarame innis OCN kunis hanqina guddaa qaba firummaan kan itti galamedha hojii irratti hojjetamne. Achi immoo waldaa qulqulloota kan dhuunfaadha warri kaan. Manni kiristaanaa biyaans kan ishee hordofu naannaa qooqa 71 oliif maal lallabuu qabdi? Qooqa isaatiin. Isa Oromiyaa kee jiru qofaa miti isa kibba jiru isa Dabuubis isa Boorana kee jiru hunduma uummanni dhaga'uu qaba kan jiru irratti har'a dubbachaa jirra. Fakkeenyaatiif isin warri dhageessan Oromiffa ta'e ani utuun Tigiriffaan isinitti haasa'ee wal dhageenya otoo hin ta'in ergaan gaariillee yeroo itti arrabsoo fakkaatee ka'utu argama. Mul'ata. Hanqinni jiru, rakkoon jiru, dadhabbinni jiru, furamuu kan qabu, itti yaadamuu kan qabu yaada kanadha. Yaada kana immoo maal gochuu qabna? Yaada kana immoo akkamitti fooyyessuu qabna kan jedhu hojii guddaa namoonni baay'een deemaa kan jiraniif kanadha. Dhugaadhuma dubbachuuf taanaan sabni keenya lallabamee otoo hin ta'in amantaa dhaala abboonni irraati fudhateen. Jechaan isa dhaga'e sana amantaan abbaa koo kana ture, amantaan haadha koo kana ture kan jedhu irraatiin malee wangeelli sun lallabamee miti inni biraan hinaaffaan guddaan ni qabu isheen dubaraa isheen dhiiraan hin raggeessaa maaliif wangeelan dubbisu bargit kun Amaariif waan ta'eef Amaariif hundi hin danda'u kunis rakkoo cimaadha. Hir'inni guddaan isa kana hubannaa dhabiinsa keenyaatiin sabni keenya badaa jira, fudhatamaa jira, amantaa jijjiiraa jira. Amma nuti waa'ee biraa haasa'urra waa'ee keenya haasofnee hin fidne. Amantoonni biraan maaliin lallabaa jiru, akkamitti lallabaa jiru, chaanaalii dhuunfaan qabu. Caalaa Gammachuu jedhamee chaanaalii dhuunfaatiin baafatanii uummata lallabaa jiru. Alarraati fandiin dhufee hin jiru. Manni kiristaanaa qabeenya isheen qabdu qabeenya saba tokko bichaa fayyadu. Miidiyaa isheen qabdu miidiyaa saba tokko qofaa fayyadu. Beekumsi isheen qabdu beekumsa saba tokko qofaaf ta'u. Kan isheen inni guddaan Oromiyaa keessatti amantaan Ortodoksii Tawaahidoo kan akka isheen jibbamtuuf namoota adda duree ta'an guyyaa biraa ilaaluu dandeenya. Sababoota adda duree ta'an torbee dhuftu keessa ilaalla. Torbee dhuftu keessa amantaa Ortodoksii Tawaahidoon akka jibbamtu sababoota gurguddoo ta'an hedduu kaasneetu waliitiin ilaalla. Har'aaf waa ga'u baay'een haasa'u namni baay'ee dhaga'u waan hin jireef xiqqoo dubbannee baay'ee qalbeeffannee wayyaa. Har'aaf kanumaan nu haa ga'u Waaqayyoon nu barsiise galanni ulfinni isaaf haa ta'u nagaatiin naa tura Waaqayyo isin faana haa ta'u.